warri yookiin humni ittisa Tigraay har'a gammadanii lafa dhiitaa jiru, dibbee rukutaa jiru, erbee raasaa jiru. Maaliifii inni guddaanii nuti diippoo waraanaa guddaa arganne diippoo meeshaa waraanaa of keessaa qabu argannee jirraa jedhanii jiru. Meeshaan waraanaa kuni Tigraay keessa yookiin Tigraay zoonii jiddugalaa keessa lafa jalatti awwaalamee jira jedhamee jira. Egaa dhukaan kun yookiin rasaasni kuni rasaasa taankii marfii akkasumas misaayilii itti jedhanii jiru. Egaa kana Abiy Ahmed awwaalee otoo hin fuudhin dura uummata Tigraay ittiin fixuudha jedhee achi awwaalee amma gaafa gaagaamanii jedhanii muddamanii kanallee otoo hin fe'in bahanii jedhanii jiru. Egaa kanaanii yeroo ammaa kanatti nuti rasaasa hedduu barbaadna. Rasaasa malee hojjechuun hin danda'amu. Rasaasa malee waraana gaggeessuun hin danda'amu. Keessattuyyuu meeshaa waraanaa gurguddaa kana argachuun keenya immoo nuufi baay'ee gaariidha, baay'ee waan addaati jedhanii viidiyoodhaan waraabaa jiru. Egaa viidiyoodhaan waraabanii dabarsaa jiru. Inni kuni egaa maal akka ta'e hin beeknu. Garuu waan adda addaa of keessa qaba. Misaayilii baalastikii illee waan of keessaa qabu jedhanii jiru. Dhuguma meeshaan waraanaa kuni warri Abiy achitti awwaalee humni ittisaa Tigraay kun yaa argatu. Akkasumas warri dura awwaalanii deemanii yeroo sanitti lafa jala waan awwaalamee fi Abiy otoo irra hin gahin hafee amma immoo isaanii deebisanii arganne jedhanii waan argisiisaa jiranii haa fakkaatu hin beeknu. Egaa tokko dhuguma Abiy awwaalee yeroo sana muddamee deemuu danda'a. Lammaffaa viidiyoodhaan waan argisiisamuu fi wanti kuni soba waan jedhamuu miti. Egaa ganaa adda ba'aa jedhamee jira. Ganaa adda ba'eeti ilaalamaa jedhamee jira. Inni segaa gana haga adda ba'utti wanti achi keessatti awwaalame suni maal akka ta'e haga ammaa ifatti beekuun rakkisaadha. Wanta biraatis ta'uu waan danda'uuf jechuudha. Propagaandaafis ta'uu waan danda'uuf hin beekamu. Sanas ta'ee kana rasaasni kun dhuguma rasaasa ta'ee rasaasa meeshaa gurguddaa ta'ee jennaanii Abiyyii fi kasaaraa guddaadha kuni. Kana dura gaafii guddaan gaafatamaa ture. Waraanni eessaa dhufa? Waraana kana gaggeessuudhaa fi rasaasa eessaa argatu? Boba'aa eessaa argatu? Galaa eessaa argatu? Uummanni Tigraay akkasitti dhume otoo jedhamu uummanni Tigraay beela hamaa keessa jira. Namni beelanduu jalqabe otoo jedhanu warri loltoonni isaanii garuu iddoo garagaraatti socho'anii hanga Afaarii jalqabee hanga Humaraatti hanga Gondaritti waraana karaa torbaan bananii gaafa waraananii wanti kun waan nama gaafachiisudha. Eessaa dhufa wanti kun kan jedhu gara tokkoon egaa isaan kan jedhani Abiyyiitu nu kennaa, Abiyyirraa booji'annaa, Abiyyirraa fudhannaa. Kanaafi galata Abiyyii inni bitaa nuti itti fayyadamnaa jechaa jiru. Kuni amma Abiyyii fi yoo dhugaa ta'e Abiyyii fi warra Amaaraa jidduu egaa garaagarummaa guddaan uumuun isaa hin oolu. Akkamitti kun waan ta'e kana duras meeshaa waraanaa gurguddaa dhiisanii fi bahanii isaan rukutaa jiru. Marfiin isaanii dhiisanii bahanii marfii booji'anii marfii sanaan rukutaa jiru. Taankii isaanii dhiisanii bahanii taankii sanaan rukutaa jiru. Akkasumas misaayilii garagaraa isaaniif dhiisanii amma kana isaan rukutaa jiru jechaa jiru. Amma egaa erga kan baalistik misaayilii kanas arganne jedhanii deebi'anii Gondaris deebi'anii Bahar Daaris rukutuun isaanii oolu buufata xiyyaaraa jechuudha. Kuni egaa gara baay'eedhaan badii fida malee tola hin fidu. Isaaniif humna guddaa fida. Abiyyiif garuu cinqii guddaa ta'uun isaa hin oolu.
Ittaanee hedduu kan nama gaddisiisu har'aa wanta biraati reeffi namoota 50 olii bishaan itti gatamee argamee jira. Miidiyaan addunyaa guutuun isa kana har'a walirraa fuudhaa kan oolanii BBCdhaa jalqabee, Ajaans Firaansiif jalqabee, Rooyitarsii jalqabee miidiyaa gurguddaan addunyaa guutuun kana walirraa fuudhanii gabaasaa oolanii haala kanaanii reeffi kuni Humaraa keessatti Humaraa egaa kan amma tiksaa jiru Humaraanii kan harka jirtu humna addaa Amaaraati. Humni addaa Amaaraa fi bulchiinsa Amaaraa jala jirti. Bulchiinsi Amaaraa kuni mana irra deemanii warra Tigraay ta'an dhalattoota Tigraay ta'anii miidhaa akka turedha, ajjeesaa akka turedha. Kanaanii ajjeesanii bishaanitti akka gatanidha. Wanti kuni yeroo dhiyootti ta'uun oolu yeroo dhiyootti bishaanii akka yeroo dhiyootti ajjeesanii bishaanitti akka gatanidha kan dubbatamaa jiru. Kuni dhugaa ta'e jennaani rakkoodha. Ganaa egaa adda ba'aa haga ammaa adda hin baafanne jechaa jiru. Garuu gocha kana kan raawwate warruma Amaaraati malee qaamni biraa homtuu ta'uu hin danda'u jechaa jiru. Kanaafi yoo wanta kana adda baasanii eenyutu kana godhe kun yoo irra gaamee jedhee afaan guutanii dubbatanii badii guddaa ta'uu danda'a. Durumaayyuu himatanii jiru duguggaa sanyiitiin ammas duguggaa sanyiitiin itti dabalamee Abiyyiif mataa dhukkubbii ta'a. Kanuma ilaalchisee akka gaazexaan Suudaanii jedhutti namoonni amma tokko Firoonsikiin irratti gaggeeffamee gama tokkoon Tigree ta'uun isaanii hin beekama. Maaliif waan taatoo ofirraa qaban jiru. Lammaffaa immoo adda isaanirraa akka warra Tigraay sanitti 11 kan jedhamu sanii jechuudha. Yeroo baay'ee inni addarraa hin mul'ata. Egaa kanaan namoonni kun keessattuu namni tokko harki isaa duubatti hidhamee ajjeefamee akka argameedha. Dubartiin tokko immoo duuban rasaasan akka rukutamteedha. Sanaan alas namoonni argaman muraasni rasaasan akka rukutamanii kan gubatanis jiru jedhama. Kan ibiddaan gubatanii bishaan itti darbamanis jiru jedhama. Kun egaa waan baay'ee namatti hin tolle dhaga'uuf illee namatti hin tolledha. Kanaafi waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee nama aarsuu gocha kuni lammii irratti kana hin raawwata jedhamee hin yaadamu. Garuu wanti amma ta'aa jiru kuni Amaarri hagam akka garaa jabaatuu fi hagam akka dhuguma biyyattii sana haala amma jiru kanaanii baay'ee sodaachisaa akka ta'edha kan nutti agarsiisu. Waanuma feellee yoo ta'e waraana keessatti wal ajjeesuun barbaachisaa. Ibiddaan wal gubuun nama ajjeesanii bishaanitti gatuun nama mana irra deemanii Tigreedhaati jedhanii warra Tigree ta'anii akkas gochuun waan hin malleedha. Waan ta'uu malleedha. Kun hagam bara Abiyyi kana biyyattiin gadi akka buutedha. Ilaalchi kun duraan dursee ilaalchi kun yoo rukutamin ilaalchi kun yoo ilaalchi nafxanyummaa ilaalchi nama gadi qabanii laalu nama ofii isaaniitii qofa akka biyyattii sana yaadanii isaan qofti biyyattii sanaa fi simintoo akka ta'an akka walitti hidhan isaan qofti tokkummaa biyyattiitiif akka hojjetan ummanni kun garuu biyya akka diigu ummanni kun farra biyyattii sana akka ta'e akka diigu kana godhanii odeessuuni kana godhanii dhiyeessuuni badii guddaa akka qabu kan argisiisudha. Egaa piroojeektii kana kan gaggeessaa jiru Abiyyi mataa isaatiin Abiyyitu adda dureedhaan gaggeessaa jira piroojeektii kana. Piroojeektii Itoophiyaan mo'atti, Itoophiyaan hin jigdu, Itoophiyaan
injijjigduu hin dhamaatu maali waan an jedhu kana abiyyitu geggeessaara. Kun egaa Itoophiyaan duraan dursee dhagaa walirra tuulamee miti kan jijjigdu. Lammaffaa Itoophiyaan kan jijjigdu waan abiyyi jedhee fi kan jigdus kan teessoos abiyyi waan jedheef otoo hin ta'in waan ummanni biyyattii yeroo barbaadanitti jigsu, yeroo barbaadanitti hiikuu, yeroo barbaadanitti bittinneessu, yeroo barbaadanitti immoo Itoophiyaa kan jedhamu kana diiganii bakka baay'eetti ciccitanii jiraachuu danda'u. Mirga isaaniiti. Mirga ummata biyyattii isaaniiti. Yoo barbaadan immoo ummanni biyyattii isaanii lakkii kuni ganaaf gaarii miti. Kanaafiyyuu warra kaan wajjiniin jiraadha jedhanii warra Eertiraa fi warra Sumaalee, warra Keeniyaallee akkasuma ofitti makanii, even Suudaanii ofitti makanii tokko ta'anii jiraachuun hin danda'amu. Inni guddaan garuu dura biyyattii keessatti waliigalteen jiraachuudha. Waliigalteen kan jiraachuu danda'u immoo tokko biyya kan ijaaru tokko kan biyya diigu jedhanii wal dhiyeessuudhaani tokko amanamaa biyyattiiti, abbaa biyyattiiti, tokko immoo abbaa biddeenaa biyyattiiti, biyya daaguu ilma guddifachaa ta'uudhaani akkasitti deemuun tasuma waan nama baasuu miti. Kanaafi egaa kanatu jira. Taanee gara oolmaa Oromiyaatti deemnaa. Oolmaa Oromiyaatiin Abiy Ahmed Abdallah Hamdoo akka araarsuu tole jedhee jira yookiin gaafatee jira jedhamee jira. Waa'ee araaraa kuni bal'inaan dubbatamaa jira. Waa'een araaraa kuni egaa maal fakkaata kan jedhu waan dhageenye isinitti himna. Waa'ee araaraa kanarratti saadiqaan kana dura gaafatee egaa kaleessaa isinitti himeen jira. BBC wajjiniin haasawaa godhee jira. BBC wajjiniin haasawaa godhe saniin qaama amanamaa ta'erraa akka dhukaasa dhaabnu Abiyyi nu gaafatee jira jedhee jira. Qaamni amanamaa ta'ee nu gaafatee dhukaasni kun akka dhaabatu jedhee nu gaafatee jira jedhee nuti dhukaasa dhaabuu kan dandeenyu fi waraana kana dhaabuu kan dandeenyu yoo waa sadii waan afur nu guutameedha. Duraan dursee gargaarsi yoo ummata Tigraay dafee akka ga'u godhaniidha. Ummata Tigraay rakkoo tokko malee gufuu tokko malee gargaarsi kun hin gaataanani waraana kana hin naamnaa. Lammaffaa warri akka hojjete itti gaafatamu sanas hin barbaannaa. Sadaffaan warri hidhaman haa hiikamanii, warri siyaasan hidhaman kun hunduu haa hiikamanii. Gaafa sanaan sun yoo ta'ee jedhee achirraa dhukaasa dhaabnee fuulduratti mootummaan ce'umsaa akka hundaa'u warra biroo wajjiniin ta'uudhaan irratti hojjechuu dandeenya jedhee jira. Egaa amma akka jedhamutti isa jalqabaa irratti waliigaluu hin oolle jedhamee jira. Kana duras mootummaan waa'ee gargaarsaa kanarratti waan gargaarsa kanarratti komatamaa waan jiruuf dhiibbaa guddaan miidhaa guddaan waan irra ga'ee fi kanaaf lafa waa'ee gargaarsaa kanarratti waliigaluun isaanii hin oolu. Lammaffaa amma rakkoo guddaa kan ta'e kan Abiyyi wajjin hin cinqamee warri Amaaras sodaa guddaa keessa galanii jiranii lafichi dhiyaa Tigraay jiru lafichi Humaraa fi Daanshaan Walqaayit walumaa galatti lafti suni Tigraay haa deebi'u jechuu danda'a jedhanii baay'ee sodaachaa jiru. Kanammoo akka godhanii dhiibbaa guddaan irra jira. Amma keessattuyyuu amma Samantaa Power Finfinnee galtee Samantaa Power hojiin ishii jalqabaa fi hojiin ishii guddaan Abiyyi kana amansiisuudha. Abiyyi konfront gootee Abiyyi fuulduratti ija keessaa baastee isa mormaa waan kana fudhatamoo hin fudhattu. Loltuun Amaaraa, loltuun Eertiraa biyyattii keessa hin baamoo hin ba'u. Ifatti natti hime. Hin ba'u taanan funyaan qabnee baasna. Hin ba'a taanan immoo isin gargaarra. Mootummaa ce'umsaa hundeessuu qabdu.
mootummaa ce'umsaa kanaaf immoo wanta dursaa wanta barbaachisu dhukaasni dhaabatee saniin booda mariin jalqabuu qaba jettee ifatti gaafatti jedhamee jira. Kanammoo akka raawwachiisu Abdallaa Hamdookitti kennamee jira. Abdallaa Hamdookitti himamee jira kuni Abdallaa Hamdookitti kan kenname tokko Suudaaniin IGAD waan hoogganaa jirtuuf amma IGAD wanta kana akka sirritti hojjetu jedhee jira. Sanaan ala IGADitti aanee gamtaan Afrikaas jira. Gamtaan Afrikaas wanta kana akka raawwatu egaa ajajni itti kennamee jira. Imaananis itti kennamee jira. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti tarii Suudaanitti wal arguu hin danda'u. Kanaaf immoo Abiyyi icciitiidhaan wal arginaa jedhani Abiyyi ifatti waliin arginu. Ammatti ifatti wal arginee ifatti mari'achuu hin qabnu. Icciitiidhaan wal arginee haasa'uu qabnaa jechaa jira jedhani. Wantichi icciitiidhaan kan jiree fi waan namatti argisiisuuf. Egaa asirratti namni hunduu akka amanutti akka beekutti wanti tokko icciitiidha kan jedhamuu fi wanti sodaatan waan jiruuf. Wanti sodaatan yoo jiraate qaamni tokko qaama sodaatu sana yoo jiraate dhokateeti waan tokko raawwata. Fakkeenyaaf ilmi abbaa sodaatu dhokateeti yeroo abbaan hin jirre baha. Yeroo abbaan hin jirre maal jedheeti intallis maatii sodaattu yeroo maatiin hin jirre yookiin immoo iddoo wayiin deema jetteeti manaa bahu icciitiidhaan. Icciitiidhaan bakka namni hin arginetti jaalalleen lamaan wal arganii wajjin haasa'anii waan akkasiitu jira. Kanaaf Abiyyi warri Amaaraa warra Tigraay wajjiniin mari'achaa jira. Mari'achaa waan jiruufi amma wajjiniin walii galanii mari'achaa jiru, dhukaasa dhaabuudhaaf deemaa jiru, walii galteef deemaa jiru, mootummaa ce'umsaa wajjiniin dhaabuudhaaf deemaa jiru kan jedhamu kana akka dhagaan hin barbaadu. Yoo dhagaanii isaan malee homaan qabu, isaanis isa malee homaan qabani. Amma yoo karasiin itti adeeme akka isa ganeetti kan isaan laalan. Akka isa ganeetti kan isaan laalanii isaan nu ganee sana gaafa arganii tariitti garagaranii iyyuu ajjeesuu danda'u jedhameeti sodaatama. Kanaaf Abiyyi cinqameeti dura kophaatti jedha. Kophaatti icciitiidhaan haasofnaa jedha. Isa kana keessatti immoo Abiyyi yeroo hundumaayyuu kaaniin waan gowwoomsuudhaan sobuudhaan fakkeessuudhaan nama takka jechuun takka akka akkasii hin jiru namni isa caala fakkeessuu danda'u jechuudha. Duraan dursee gaafa Oromoo gowwoomsu isa caala Oromoon hin turre. Ani sabboonadha, ani boonadha, ani sabummaa kootiin, eenyummaa kootiin nama boonu jedhee Oromoo guutuu sobe gaafa sana. Lammaffaa Oromoo qofa otoo hin ta'in warra Tigraay sobee jira. Maqalee deemee haasawaa godhee afaan Tigreetiin maaliin nuti tokko uummata tokkodhaa wajjin hojjennaa maalii jedheeti waggaa lama keessatti achii yeroo saniyyuu inni afaaniin uummata sanitti haa dubbatu malee waraanaaf qophaa'aa ture. Waraana kana diggisiitu ture. Achiin booda uummatuma inni sossobee afaaniin gammachiise sana loltuu itti ergee kumaatamaan ficcisiisee dubartiin meeqa gudeedamte. Achiin boodadha egaa achiin boodadha kuni hundi kan inni ta'e. Ammas Abiyyi warra wayyaanee gaafa argee Amaaratu na gowwoomsee Amaaratu akkas na godhee waraana isin irratti akkan banu na godhe malee ani isin jaaladha, isintu na guddisee, isintu asiin na ga'ee, isiniin ala homaan qabu, isiniin homaa rakkoon hin jiru jedheet kaan hammatee kaan dhungatee kaan maal jedhee achiin booda miila irratti kufee kadhachuu barbaadaa fakkaata. Kadhachuu barbaade garuu inni suni yeroodhaaf malee ultimate goal isaa miti. Ultimate goaliin Abiyyi keessi isaa yoomiyyuu taanan wanti tokko wanti inni hin jijjiiramne gaafa
inni aangotti dhufe jalqabee hanga amma Abiyyi konsiistaansii kan inni qabu waan tokko qofarratti. Ilaalcha nafxanyummaa, ilaalcha ani Itoophiyaa tokkittiidhaa jedhu sanaadha. Ishii sana qofarratti yeroo hundumaa konsiistaantidha. Ishii sanarratti gaafa aangotti dhufe jalqabee hanga amma nutu hubatiniif malee yeroo sanii jalqabee hanga amma kanumatti jira. Kanaafi isa kana bakkaan gaachuu fi lammaffaa immoo aangoon isaa akka dheeratu barbaada. Nugusummaan isaa akka dheeratu barbaada. Kanaaf sossobatee kaanis gowwoomsee kaanis kadhatee ammaan achi wal waraannee dhiifama naa godhaa anatu balleessee yoo barbaade amma eenyutti isa ergamtuu paarlaamaa jedhamtu sanitti deemee amma paarlaamaa iyyuu miti amma warra ministeerota waamuu yoo humaa barreessee ministeeronni walii galanii waat shabbaarii jalaa baasanii shororkeessaa jalaa baasanii ammaan achi abbutti jechuun hewaat jechuun qaama nagaati qaama keenya qaama wajjiniin hojjennudha duraayyuu dogoggorreeti nutu ashabbaariidha malee isaanii miti jedhee ifatti dubbachuu danda'a isaan gowwoomsuudhaaf jechuudha. Achiin booda erga kana godhen booda umurii isaa dheereffachuu danda'a namni kuni. Egaa kana irratti warri hawaate waliin galle jedhama. Nuti uummata keenya wajjiniin hojjennaa fedhii uummata keenyaa eeguudhaaf kan qabsoottis gallee kan asiin nu ga'es uummata keenyaa kanaafi duraan dursee uummanni keenya beekuu qaba. Wanta hunda wanta hojjetamu yoo inni si wajjiniin dubbanna yoo gara dhukaasa dhaabuttis hin deemna ta'e uummata keenya beeksisnee uummata keenya mari'achiisnee ummanni keenya waan jedhu irraa kaanaa jedhaniiti kan isaan amananii Abiyyii fi akkas jechuun uummata mari'achiisuu jechuun juuntaa ta'uudha. Uummata mari'achiisuu jechuun akka kana dura jechaa turan sana callisanii girrisaa jechaa turanii warra girrisaati. Girrisaa mari'achiisuun hin barbaachisu. Maaliifii hunduyyuu yaaduma tokko namni kriitikaalii yaaduun nama tuffachuun inni guddaan namni waan barbaade deeggaruu danda'a. Namni waan barbaade abbaa barbaade fooloo gochuu waan namni suni jedhe itti tolee jennaan namni isa wajjiniin hin deemu. Namni hunduu yooma uumamu sammuun isaa akka yaaduu danda'utti kan uumame. Yaaduu danda'a namni kamiyyuu. Yaaduu waan danda'uu fi kriitikaalii ilaala waan hundumaayyuu. Waan isaa ta'u kuninaa ta'a kuninaan ta'u jedhee murteessa. Abalu yaadni abalu natti toleera kanaaf isa wajjiniin dhaabadha. Aballi yaadni abalu immoo natti hin tolle naan ta'u. Uummanni Oromoo kana biyyi deeggaruu didee fi waan fedhii isaa bareechee tolchee beekuuf waan biraa miti waan ajaa'ibaa hin qabu. Jawaar kan inni jaalatuu fi Jawaar waan addaa qabaatee miti yookiin Jawaar waan yookiin maajikii yookiin wanti tokko namni qoricha beeku yookiin namni beekan tokko wayii akka godhu akka Amaarri jettu san Mastafaa Qirii godhatee miti. Waan uummanni barbaadu waan jedheef fedhii uummataa sana waan beekeef fedhii uummataa sana guutuuf waan hojjeteef sanaaf uummanni jaalate. Abiyyi soto waan uummanni jaalatu waan uummanni barbaadu akka uummataa godhee Abiyyi waan uummanni jibbuuf hin qabu. Garuu haga fedhii uummataa sana guutuudhaaf hin socho'initti fedhii Oromoo gaafii Oromoo ganee gaafii diina Oromoo gaafa kakaasu gaafa sana Oromoonis hin jibbees ofirraa darbateera. Amma miila irratti otoo kufee boo'ee deebi'ee kadhatee uummanni Oromoo kan isa dhaga'uuf hin jiru. Egaa kanatu jira. Kanaaf amma egaa most likely Samantaan har'a dhuftiyyuu har'a galgala kana yoo Finfinnee galte hin beeknu haga ammaa Suudaanidhuma jirti. Garuu Suudaanittis wanti ishii qunname hedduu kan nama boonsus kan nama gaddisiisus isa kana immoo booda itti dhufna. Kan taanu
Allaamuddin Abinnet Gabra Masqal ari'ee jira jedhama. Egaa Allaamuddin Abinnet Gabra Masqal kan inni ari'ee dheengadda jedhama. Kan inni ari'eef immoo waanii waliigalteen dhabamee fi bara Abinnet Gabra Masqal kana dura sharaatanii dabalatee investmentii Allaamuddin hundumaayyuu kan hoogganaa ture nama kana. Namni kuni gara gosatti yookiin sabatti Tigreedha. Namni kuni egaa Allaamuddin wajjiniin walitti dhufeenya addaa qaba. Kana dura yeroo Allaamuddin Washington dhufe Allaamuddin Washingtonitti wal baranii waggaa 30 dura achiin booda Allaamuddin Abinnet Gabra Masqal kana fuudhee gara Finfinneetti galee qabeenya isaa guutuu akka isaa hoogganu godhe. Kanaafi qabeenya Allaamuddin hedduun isaa maqaa bakka bu'iinsa Abinnet Gabra Masqaliin jira. Abinnet Gabra Masqal ergaa aangoo sana qabateen booda Allaamuddin qabeenya Allaamuddin dachaa hedduudha kan inni dabalee. Dachaa hedduun dabalee yeroo inni galuu fi yeroon amma inni yeroon haga yoo xinnaate haga Saudiin hiitee mootummaan Saudii hiitee qabeenya isaanii hedduu irraa fudhatutti qabeenya Allaamuddin baay'ee dabalaa ture. Sanaan yeroo sanatti immoo qabsoon qeerroo ka'ee qabsoon qeerroo suni warqii laga dambii baay'inaan qabeenyi isaa hedduun kan inni dabalee kan dachaa sadiin dabalee gurgurtaa warqii sanarraa kan ka'edha. Qabeenya warqii sanarraa kan ka'edha. Lafa Oromoo saamee Oromoo tuffachuudhanii lafa Oromoo saamee qabeenya Oromoo saamee sana booda egaa walitti bu'iinsi Oromiyaa wajjiniin tures hedduu isa miidhee sana hunda keessa darbee amma kunoo namtichi kuni dhalataa Tigraay waan ta'eef isas ari'anii nama Jamaal Ahmad jedhamu tokko akka muudanidha kan dhagahamu. Kun egaa amma hagam akka warri kuni ciisanii waliin bulle kan biraafu NGO keessatti wal ari'aa akka jiranii akka dhaabbata dhuunfaa akka sharaatan kanaa fi akka miidiroo kana walumaa galatti dhaabbilee Allaamuddin kana keessaallee duraan akka jiruun dhalattoota Tigraayitu ture isaanillee keessaa baasuudhaa fi sochiin amma godhamaa jiru kana. Kun egaa lammii biyya tokkootiin nuti aga jedhamutti kan nama geessisuudha. Yeroo gabaabaa keessattis wanti kun dhaabbachaa hin jiru. Hundumaafiyyuu karaan jiru yookiin karaan mul'achaa jiru hunduu ciccitee yookiin gargar bahee achiin booda mootummaa ofii hundeeffachuutu irra mul'achaa jira. Gama biraatiin Abiyyi Turkii kadhachaa jira jedhamee jira. Abiyyi kaleessa Tayyip Erdogan wajjiniin mari'atee jira. Tayyip Erdogan wajjiniin erga mari'ateen booda Tayyip Erdogan Itoophiyaadhanii Abiyyiin rakkoon hin jiru anis wajjiniin jira. Waraana sirratti bananis karaa hundumaaniyyuu isinin deeggaraa karaa hundumaaniyyuu gama keessan hin jira jedheenii jira jedhanii jiru. Kanaan egaa warri nafseen keessaa bahuu kaatee Ameerikaan itti kaatee warri dhiyaa itti kaanii kan nafseen itti galtee karaa Turkiitiin amma deebisanii akka hafuurri itti deebi'aa jirudha kan dubbatanii. Kana jechuun yoo xinnaate neetoon tarkaanfii fudhachuu dhiisuu danda'a. Maaliif Turkiin miseensa neetoo waan taateef tarkaanfii tokko biyyi neetoo tokko biyya tokko irratti neetoon tarkaanfii fudhachuu hin danda'a. Tarkaanfii fudhatu jedhee biyyi sun yoo mormite most likely hin fudhatanii. Sanas ta'u garuu olaantummaa kan inni olaantummaa sagaleetiin achi keessattis neetoo keessattis kan murtaa'u sana jechuun Turkiin neetoo keessa otoo jirtu
homaa kana dura baraaruu hin dandeenye Afgaanistaan irratti gaafa waraanni banamu neetoon Afgaanistaan gaafa weeraru homaa gochuu hin dandeenye Iraaq gaafa weeraru homaa gochuu hin dandeenye Siiriyaa gaafa weeraru Liibiyaa gaafa weeraru homaa gochuu hin dandeenye neetoon tarkaanfii fudhate keessatti homaayyuu waan ishiin waan Turkiin gaheen ishiin miseensa neetoos taatu gaheen ishiin taphattee hin jiru. Lammaffaa Turkiin mataa ishiitiin iyyuu rakkoo keessa jirti. Diinagdeen Turkii hanga durii otoo ta'in baay'ee kufee jira. Sanaan ala Turkiin biyya Awurooppaa biratti fudhatama dhabdeedha. Turkii jechuun yeroo tokkotti seenaa keessatti kan godhamee hin beekne piroofeesaroota 1,500 guyyaa tokkotti kan yuunivarsiitiidha ariiteedha. Fonqolcha mootummaa gaggeessitan jettee yaada garaagaraa fudhatan jettee akka akaadaamik firiidamii irratti waraqaa tokko yeroo tokko dhiyeessetti biyya Awurooppaa jiran keessaa Turkiin biyya freedom of expression, freedom of academic freedom hin jirredha. Zero tolerantii kan taatedha. Hayyoonni isaanii hedduun hayyoonni fakkeenyaaf amma saayintistoonni duraan diroonii Turkii hojjechaa turanii saayintistoonni waan garaagaraa hojjechaa turanii hedduun isaanii biyya isaaniitiif baqatanii asii biyya Ameerikaa kana keessa kan jiranidha. Iddoo baay'eetti akkuma keenya warri hayyoonni biyya garaagaraatti baqannee waldaa tokko qabna. Waldaa sana keessatti wal arginaa. Isa keessatti nan argaa hayyoota Turkii hedduu. Kanaaf kuni kan nutti agarsiisu wanti Turkiin yaada sirbuu malee yaada harka walitti dha'uu malee Turkiin wanti ishiin gargaartu hin jirtu. Hunda caalamoo Turkiin of eeggannaadhaan deemuu barbaaddi. Afaaniin isin gargaaraa nageenyi biyyattii isaanii baay'ee barbaachisaadha jettee nageenyi biyyattii isaanii baay'ee barbaachisaadha. Turkiin otoo jennu biyyattii sanatti invest gochuudhaan lammaffaadha. Biyyattii sana keessatti tokkoffaa kan biyya sanatti invest godhe Chaayinaadha. Lammaffaa biyyattii sanatti hedduu kan invest godhe Turkiidha. Turkiin qabeenyi ishee akka jalaa tuqamu hin barbaaddu. Rakkoo akka mudatu hin barbaaddu. Warshaan ishee akka achitti tuqamu hin barbaaddu. Kanaaf nageenyi biyyattii sanaa Turkiif advaanteejidha. Turkiin diroonii kennitee maalii jettee waraanni kun akka babal'atu waraanni kun akka itti fufu yoo goote Turkiin ofumaa isheetii miidhamte malee ofumaa miidhamtee ofumaa of miidhummoo hin barbaaddu. Kanaaf deeggartoonni Abiyyi meexannoo tasgabbaa warri PP xannoo tasgabbaa kana jettanii sirbina. Homaa isin hin gootu Turkiin. Gama biraatiin liyyuu haayiliin Amaaraa fi raayyaan ittisa biyyaa har'aa wal haleelee jira jedhamee jira. Egaa Gondar Azazootti har'aa walitti bu'iinsi uumame jedhanii jiru. Walitti bu'iinsi kuni waanuma eegamuudha. Walitti bu'iinsi kuni kan uumamuu danda'ee fi waan garaagaraa waan yaadaa jiranii fi warri Amaaraa liyyuu haayiliin Amaaraa nutu istiraatejii beekaa, nutu waraana beekaa, isin homaa hojjechaa jirtanii, isin qabeenya Oromoo, qabeenya biyyattii warra Tigraayiif kennaa jirtu, meeshaa waraanaa gurguddaa isaaniif kennaa jirtu, isaaniif dhiistaniiti baatanii baqattu. Kanaafi kuni dhaabbachuu qabaa jechuudhani afaan walitti darbanii achiin booda akka warra kutanidha. Haa ta'u malee badiin akka ga'ee hin beekamu. Sanaan ala loltoonni biyyattii baduu jalqabanii jiru jedhamee jira. Baduu jalqabanii jiru. Fakkeenya tokko namni kan nu erge barreeffamaanii iddoo tokkotti baay'inaanii nu geessa jechuun walitti nu qabanii hundumaayyuu
iddoo garaagaraati baay'een immoo Oromiyaadhaa walitti qabaniiti hin deemtu jedhanii humnaan erganiin booda awutoobisatti nu naqanii awutoobisa sanaanii yeroo waan galgalaa'ee fi Dabra Biraanii buluu nutti dirqama nutti ta'ee Dabra Biraanii bulaa nuun jedhanii hunduu gara siree deemee hunduu gara siree erga deemeen booda halkan sanii akka jirutti badanii konkolaataa hedduudhaan konkolaataa 10 olii awutoobisii konkolaataa 10 oliitiin otoo deemaa jirru konkolaataa sana keessaa shufeeronnis dhiisanii badanii namoonni kunis akkasuma halkan sanaa bakka siree sanaa badanii ergasiin booda warri hafte duraan namni guutuu konkolaataan nama 60 qabu nama 60 fe'ee deemu isaan otoo deemaa jirru nama 60 sana keessaa namni 20 namni 15 namni 10 akkasitti konkolaataa keessatti hafee sanarraa gara konkolaataa 10 keessaa gara konkolaataa 3 qofatu hafee gara leenjitti deemnee jedhanii jiru gara addaatti deemnee jirraa jiru kanaan egaa uummanni biyyattii hagam akka waraana kana jibbee fi waraana kana guutumatti akka nuuffe waan godhu wallaale malee waraanichi kun akka barbaachisaa hin taane fi waraanicha kana akka mo'annes ifatti kan mul'ateedha. Kanaaf abiyyi kan kadhachaa jiru garuu warri kun ammas kitat jedhaniis kattatamee wanti jijjiiramni dhufeen jiru hunduu kattate garuu wanti jijjiiramni guyyaatti yookiin yeroo tokkotti argame hin jiru kana jechuun immoo amma kitatiin kun aga dheerachaa deemu ji'a lama dheerachaa deemu waan hunduu irrachaa deema midhaan nyaataa jira galaani uummanni kun of hin danda'u isaanii fi meeshaa waan nyaatan barbaachisaa uffata barbaachisaa sanaan ala rasaasa barbaachisaa qawwee barbaachisaa nama miliyoona tokko kitatii kanaanii dhaqanii ofitti baay'isanii namni miliyoona tokko kuni qawwee miliyoona tokko barbaachisaa qawween miliyoona tokko yoo qarshii dhumaan yoo tilmaamtanii jettanii amma yeroo kanatti qawween 50,000 gadi hin jiru jedhamaa jira. Qawwee 50,000 bitanii hagam akka deemu ilaaluu dandeessu baay'isuu dandeessu biyyattii sanitti kana eenyutu danda'a eessaa dhufeeti lammaffaa maal waan ta'eef kana guutumaan guututti akka nutti mul'atutti mootummaan Amaaraa kana tasuma hin danda'u. Mootummaan Amaaraa bajeta kamii bajeta amma fe'ee qabaatu gargaarsa amma fe'ee qabaatu nama kana hundaa qawwee bitee itti hidhuu hin danda'u. Kana immoo itti hidhuu yoo hin dandeenye mootummaa federaalatu alaas liqeeffatee qabeenya biyyattii sana guutuu garas garagarchee uummata Amaaraa hidhachiisaa jira jechuudha tokko tokkoon. Uummata Amaaraa kophaatti hidhachiisa jechuun immoo ummata kaan irraa hiikuudha yookiin advanteejii uummanni kun argachuu qabu sana dhoorkuudha jechuudha. Duraan dursee ummata Amaaraa gaafa hidhachiisu ummata Oromoo hidhachiisaa jiru. Ummata Somaalee ummata Affaar hidhachiisaa jiru. Kunumti mataa isaatiin gargar baasuudha. Kunumti mataa isaatiin. Lammaffaa waan sila uummanni Oromoo kan karaan bahuu fi ummata Somaalee kan bishaan bahuu fi projektii bishaanii isaaniitirraa qabanii projektii karaa isaaniitirraa qabaniiti ummata kanaaf qawwee bitaa jiru jechuudha. Kun completely unfair. Sanarraan qabeenya biyyattii suni parsantii 70 kan dhufu Oromiyaadhaa. Oromiyaarraa qabeenya isaa sana fuudhaniiti Amaaraaf qawwee ittiin bitu jechuudha. Kuni waan fudhatama hin qabnedha. Kanaaf uummanni biyyattii sanii falmachuu qabu. Uummanni biyyattii sanii lakki gahe jechuu qabu. Akkuma kunoo Minnesota walitti dhufanii baasatan kana lakki jedhan kana isaanis kana gochuu qabu jedheetiin yaada. Kanaan ala biyyi Affaaritti loltoota jajjabeessaa oole jedhanii jiru. Biyyi har'aa bakka
meeshaan yookiin dhukaasni itti hojjetamu laalee jira fakkaata. Akka inni dubbatutti gara Bishooftuu deemuudhaani Bishooftuu bakka tokko bakka meeshaa waraanaa itti susuphanii fi bakka rasaasni itti oomishamu tokko hin jira. Amboottis rasaasa hin oomishu. Isaanii military industrial armament industry kan jedhamu jira. Bishooftuu gaafaatti akkasuma Bishooftuma keessa iddoo tokko isaan jiru. Isaan sunis akkasuma waan jijjiiramanii miti. Inni guddaan achi keessatti hojjennee jirra, qopheessaa jirtu, maalii jirtu kan jedhu har'a erga kan inni rifateeti, kan inni garasitti adeeme akka jedhamutti akka himamuufis miidiyaadhaani kunooti taankii hojjechaa jirra, madfii hojjechaa jirra, rasaasa madfiis taankis kunoo asitti oomishaa jirra jedhee wanti inni dabarsachuu barbaadeef warri Tigraay laficha erga yookiin bakka sana argatanii kunooti rasaasa argannee jirra, waan hunda argannee jirra, gammannee jirra erga jedhanii sanaanii warra Affaarittis karaa eeganii dhaqee jajjabeessee si wajjiniin jirra jedhanii egaa kuni yeroodhaaf malee akkuma jedhamee kadhachaa jira. Kanaaf ammaa fi nuufaa ta'u ammaaf nuufi mijatu jechuudhaaf waan dhaqe fakkaata. Oolmaa addunyaatti deemna. Oolmaa addunyaatiin Samantaa Paawer otoo Itoophiyaa hin dhufiini baqattoota Tigraay muddattee jirti. Kanaanii Samantaa Paawer har'a iddoo garaagaraa deemaa turte. Samantaa Paawer baay'ee kan namatti toltudha. Gara Daarfur deemuudhaanii Daarfurii waan jiru laaltee kana dura egaa gaazexeessituu taatee yeroo sanatti yookiin gara mootummaa Ameerikaas bakka buutee dhimma Daarfur kana hojjechaa turte. Amma Daarfur deemtee laaltee jirti. Daarfur ijoollee baadiyyaa wajjiniin kubbaa miilaa taphachaa kubbaa harkaa kubbaa saaphanaa taphachaa turte. Kanaan egaa baay'ee uummata gammachiistee jirti. Dargaggoota sanaa gammachiistee jirti. Isaan wajjiniin yeroo dabarsuun ishii sanaan alas baqattoota Tigraay bira deemuudhaanii baqattoota Tigraay haasofsiistee jirti. Rakkoo maalii qabdu? Rakkoo akkamitti isinirra gahee? Akkam taatanii? Eessaa dhuftanii? Gargaarsa haala barbaachisuun argattu jettee ni jirti. Sanaan ala garuu waan nama naasisutu ishii qunname. Wanti nama naasisu kuni reeffi namoota 50 olii bishaanitti bade suni bahee reeffa sana akka argitu godhamee jira. Reeffa sana argitee hedduu gadditee jirti. Akka Tiwiitarii ishii irratti barreessitetti hedduu gadditee jirti. Waan baay'ee nama gaddisiisuu fi nama jeequudha jettee jirti. Kanaafi amma hatattamaan waraanni kun dhaabbachuu qaba. Waraanni kun hiikan qabu. Waraanni kun badii malee tola tokkoyyuu hin qabu. Kanaafiyyuu waraanni kun waraanni gara jabeessaa kuni waraanni hiikan qabne kuni waraanni lafumaa ka'ee uummata nagaa ajjeesu kuni dhaabachuu qabaa jettee jirti. Egaa waggaa dheeraadhaaf erga waraanni kuni jalqabee as guyyaa tokko waraana kana deeggarree hin beeknu. Waraanni badiidha. Waraanni diinagdee biyyattii barbadeessaa, dippiloomaasii biyyattii guutumatti balleessee caccabee jira. Dippiloomaasiin biyyattii sanaan ala diinagdeen biyyattii guutumatti unkutaa'ee jira. Kana gaafa jennu warri bilchiginnaa akka juuntaa deeggarreetti kan isaanii kan dhiyeessaa turanii kan maalii lolaa turanii nuti dhimma Tigraayis hin qabnu, dhimma juuntas hin qabnu. Juuntaa maalii kan jedhanii juuntadhaaf iyyuu doolaaraa asii walitti qabanii erguuf malee nuun doolaara wanta nu kaffalanis hin qabane. Kaffaltii namaas hin barbaannu. Hojii qabna, hojii kabajamaa qabna, hojii keenya hojjanna. Uummata keenya wajjin garuu hin dhaabanna. Uummata hacuucameef yoomiyyuu hin dhaabanna. Uummatni Tigraay hacuucame jennee yaadna. Uummanni Tigraay dhugumas immoo hacuucamee jira. Akkuma uummata Oromoo hacuucamee jira. Sumaaleen hacuucamnaa wajjin dhaabanna. Koongoon hacuucamnaa wajjin dhaabbanna. Uummata Afrikaa kibbaa jiruuf hiriira baanee jira.
asittis uummata gurraacha akkasumatti hiriira wajjin hin baane. Hacuuccaan addan qabu. Hacuuccaan garaagarummaa hin qabu. Hacuuccaa kamiyyuu bifa kamiin hin mormine. Kanarraa kan ka'edha kan hojjennu. Egaa kanaanii samantaa paaworii isa kana mataatti qabattee reeffa warri bilchiginnaa Amaaraatii fi liyyuu haayilii Amaaraa ajjeesee gubee miila harka hidhee bishaanitti gate kana argite muudii kana argitee dhuftee Abiyyi dubbisti. Akka oduun tokko keessaa nu ga'utti warri Amaaraa Abiyyi samantaa paawor akkan argine dhokachuu qaba natti hin tolu jechuu qaba jedhanii gorsaa jiru jedhaniiti gaafachaa jiru jedhanii kuni badiidha kan fidu malee waan sirreessu qabu. Egaa namni security council nama jedhamu in argiti isaan beellama qabattee jirti. Sanaan ala Abiyyi wajjin kan ishiin beellama qabattee Abiyyi samantaa paawor in argu jechuun in arguurra argee wajjin mari'atee dhugaa jiru walitti mutu barbaachisaadha malee otoo hin argin hafuun isaa akka ishii tuffatteetti kan ilaalamu. Ishiin immoo akka ishii tuffatamte qofa otoo hin ta'in akka Ameerikaan tuffatamteetti kan ilaalamu. Ameerikaa bakka buuteedha. Ameerikaa bakka buuteeti. Ameerikaan ammayyuu waan garagaraa egaa adabbii garagaraa qopheeffattee jirti. Adabbii hamaatu mootummaa Itoophiyaa eeggata jedhanii jiru. Yoo Abiyyi ishii dubbisuu baate adabbii cimaan adabbiin addaa adabbiin Abiyyi dandamachuu hin dandeenye isa eeggataa jedhanii jiru. Egaa filannoon kan Abiyyi samantaa paawor dubbisuudha moo adabbii samantaa paawor fudhachuutu gaariidhaan filannoo Abiyyi waan kana wajjumaanuu ilaalla. Oduu keenya dhumaa ispoortiidha. Oduu keenya dhumaatiin Siifan Hasan mo'attee jirti. Intalli keenya intalli Oromiyaatti dhalattee intala Oromoo sabboontuun Siifan Hasan baay'ee nu boonsitee jirti har'aa. Egaa kaleessaan dorgommii 1500 meetira 1500 irratti hirmaattee isarratti atileetiin tokko lafa dhooftee erga ishee gufattee isheenis lafa dhooftee ture. Sanaanii lafa dhooftee yeroo warri kun fiiganii duubatti haftee turte. Garuu abdiin kutannee isheenis fiigdee warra kaan dura baatee kaleessaa waaqa isa dhuunfa isaa 1500 kanaa gara marsaa ittaanutti dabartee jirti. Marsaan ittaanu tibba kana godhamaa. Kanaan egaa warqiin argatti jedhamee yaadama. 10,000 warqiin fudhatti jedhamee yaadama. Kanaan egaa Siifan Hasan Oromoo boonsiteerti, addunyaas boonsiteerti. Akkasumas biyya lammiidhaan taate biyya Neezerlaandis boonsitee jirti. Kanaan egaa namni keenya Oromoon bakka kamittiyyuu yoo milkaa'ee gammachuu keenya baay'ee nu gammachiisa. Sanumaan wal qabatee atileetiin tokko waan ajaa'ibaa hojjettee jirti. Atileetiin kuni atileetii Beelaaruusii. Atileetiin Beelaaruus kuni achi bakka Olompikii sana erga geesseen booda shaakala irratti otoo shaakalaa jirtu leenjisaa ishii waan ajaje diddee waan kunii nan baasu ani akkasitti hin deemu akkanatti hin deema jetteeni jennaan leenjisaan kunii intalli kunii na ajajamuu diddee jedheeti mootummaa biyyattiitti iyyatee mootummaan biyyattii immoo akkas ta'ee amma tana kottu gara biyyaatti jedhee dorgommii ishii akka dhiistee biyyatti deebistu gaafatee dorgommii ishii dhiistee akka biyyatti deebitu gaafatu na adabuu fi na hidhuu jettee ishee rifattee assaayilamii biyya Poolaand gaafattee biyyi Poolaand immoo assaayilamii kennuudhaaf viizaa hojiitiin kottuu jedhaniini viizaa hojii gara embaasii Poolaand Jaappaan jirutti baqattee embaasiin Jaappaan jiru kan Poolaand suni viizaa kenneefi gara Poolaanditti deemuudhaaf jedhamee jira.